Intalli kuni baay'ee tokko baalagee keessaa yuulaa ishee ija nama keessaa baaftu ishee ija nama keessaa fuutu jechuudha. Baalagummaa keessaayyuu ishee ija nama keessaa fuutu ishee qaanii hin beekne isheellee maatii saalfachiiftu isheellee biyyallee saalfachiiftu jechuun maqaa shamarranii maqaa durboota nyaattuudha jechuudha. Maaliif jennaani maaliif jette naan jechuu dandeessu dhugumatti baalageedha. Baalagee keessaayyuu tokkoffa aandanyaa. Onatti maaliif naan jedhaa? Kaleessa waan isheen jette dhageessanii jirtu viidiyoo isaanii dhaggeeffadhee ture. Waan isheen jettee caaltuun akkuma beekamu Muktaariin silaa dhaga'uuf didee intala kanas dhiisee isheetti deebi'uu hin didee sababii kanaatiif caaltuun aarteetu mana jijjiirrattee jechuudha. Viidiyoo caaltuu dhaggeeffattanii jirtu yoo ta'e mana jijjiirrattee jirti jechuudha. Mana jijjiirratte kana immoo jechuudha obboleessa Muktaariitu qodaa gargaaree guure jechuudha. Mucayyoon kun nama beektu qabdu achi keessaa. Akkuma beektanii magaalaa Adaamaa keessatti galuu garuu nama beektu hin qabdu jechuudha. Kun obboleessuma sana qofa beekti jechuudha. Yeroonni ishee tokko tokko hin jiru malee jechuudha. Warroota goddanyaa isheeti hin jiru. Garuu mucaan kun gargaareetu meeshaa kana wajjin manatti gashee jechuudha. Mana isheetti gargaareetu gasheefi jechuudha. Saniin booddee maal jetti mucaa kanaan? Muktaariin obboleessuma isaa kana obboleessuma isaa haadhoo isaa garaa tokko keessaa ba'ee kanatu situ na jalaa baase jedheeni dawwalee silkiidhaan doorsisaa ture. Viidiyoo gurbaa sana dhaggeeffadheera obboleessa Muktaarii jechuudha. Viidiyoo sana dhaggeeffadheera mucaa sana. Itti dawwaleetu bakka caaltuun jirtu si beeka. Situ meeshaa guuree fi situ meeshaa gashee fi bakka isheen jirtu natti himi jedheenitu silkii dawwalee obboleessuma haadhoo isaa sana doorsisee jechuudha. Intalattiin isheen baalageen isheen darbatamtuun ishee rabbi jibbee namnis jibbee darbatamtuun kun immoo maal jetti? Har'a viidiyoo ishee dhaggeeffattaniitu miti viidiyoo Muktaarii jechuudha. Tariin fuudhee ilaataa jette bara. Subhaanallah. Rabbi ishee qajeelchuu garuu jallattuudha. Yooma jedhanii yooma baalagaanii akkasitti baalagaa'u hin fuudhee jette bara. Obboleessaanitu hin fuudhee tarii hin fuudhee jette bara obboleessa Muktaariinitu caaltuun hin jaallatte laata hin fuudhee laata tarii ati hin beektu malee fuuchuun oolle jetteen jechuudha. Saniin booda Muktaariin iyyuu rifatee jechuudha. Ofuma isaatiif rifatee jechuudha. Waan akkasiin jedhi wanta akkasii sirraan eegamu waan akkasii dubbachuun sirraan eegamu waan akkasii haasa'uun sirraan eegamu jedhee argitanii jirtu kabaje obboleessi jaarsa seetii suni kabaje qaba bara silaa. Akka jaarsaatti osoo jaarsa ishee sana kabajeeyyuu otoo jaarsa ishee sana ulfinaa wajjin bulteeyyuu jechuudha. Obboleessa ishee sana kabajuu qabdi jechuudha. Jaarsa ishee olitti obboleessa kabajuu qabdi. Akka aadaa biyya keenyaatti obboleessi abbaa manaa ofii maqaadhaan iyyuu waamamu. Maqaatti baasteetu maqaa biraatiin waamtaa jechuudha. Warri durii akkasitti waamu jechuudha. Amma ijoollee booddanaatu maqaadhaan waama malee bakka maqaatti baasteetu waammattaa jechuudha. Abbaa firaafaa jettaanii yoo maqaa ilma qabaate immoo maqaa ilmaatiin waamtaa jechuudha. Warra durii jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo ani bara neerume keessaa darbee hin jira. Darbee maqaadhaan hin waamu. Darbee immoo maqaatti baafatanii waamu jechuudha. Abbaa firaafaa minaamin. Anammani obboleessa jaarsa kootii jechuudha. Kan isatti aanee dhalate innan gabaa kan isatti aanee dhalate abbaa firaa jedhanii waamaa jechuudha. Erginni mucaa godhate immoo maqaa mucaa isaatiin waamaa jechuudha. Isa booddee immoo maquma dheeyyuu waamu'an. Isa dudduubachi yoo maqaa dhee malee isa biratti abaluu jedhee maqaa dhee waamu jechuudha. Kabaja qaba waan ta'eef maatii isaa bukkeetti sanuu maatii haadhaa fi abbaa bukkeetti kabajaanii yoo obboleessa abbaa manaa keetii kabaja qabaattaa jechuudha. Atillee kabaja qabdaa ollaan illee kabaja sii kennaa maatiin illee kabaja siif kennaa jechuudha. Kabaja jalqaba ofii keetii kabaja kee yoo eeggattee kabaja namaallee eeguu dandeessaa jechuudha. Mucayyoon kun ishee duukaa bakka akka tokko ta'ee jechuudha. Bar qem jetti dhiirri beektaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Dhiirri dubartii qem jettu dubartii xiqqoo hin jiraa miti miriidhamtu walumaa galatti jechuudha. Dhugaa dubbachuu wayya dubartii miriidhamtu hin jirti miti dubartii bakka akka tokko akkas hin beektu maali waan isiitti nama ijoollee isinitti namu gadi qotee naasoo isa akkasii jaallata dhiirri malee ishee amala qabdu. Ishee kabajamatti isheetii eeggattu kabaja ishee eeggattu hin jaallatu jechuudha dhiirri. Meecaantuun guyyaa tokko morma isheerraa shaarbii of fuutee viidiyoo haasoftee beekti. Sharraxattee shiita ishee keewwattee of shaffantee uffata ishee bakka nadhasee sattaru keewwatteetu viidiyoo waraabdi yeroo hundumaa caaltu hin argitu. Isheen kun uffata shat isheetti marmu
uffata ishee qaqqabu keewwatteetu mormisee qullaa asii shaashii irra keessatti ni danda'e teessee viidiyoo waraabdi jechuudha. Isaa wajjin teessee laggaamti. Isaa qixxaatte bara silaa dubartiin abbaa manaatti gaditti bulti bara. Abbaa manaatti dhageesseetu bultii jechuun kuni hin fuute malee inni fuudhame bara. Sijjammar hin fuudhame jechuudha. Engadda maal jedhe dubbii dhugaa itti meetu gaabbeetu isheedhaan sin barbaadu jedhee jala muree itti mee achas deebee piraankidha jedhee maaliif piraankidha jedhee hin qabdi mucayyoon ajjeefti qaxii qotti. Balaamtuudha bara darbatamtuu qemqemmee hin kutti qaxii hin sodaate. Waan kan biraa miti hin sodaate Muktaariin isa piraankeetti deeffate sana piraankii miti bara inni yaaduma dhugaa sirreesseef inni yaaduma dhugaa sireesii godheetu haasa'ee dubbatee jechuudha. Asii gaasina jeesattanii morma qabdeennaaytu. Tas gabbaa'ee hin ajjeefti walla ajjeeftee duuti. Ajjeefteetu ofiillee of ajjeefti nama akkasiin taatu bakka jaallatte kan mucaan hin bareede silaa. Muktaariin akkuma argitanii baay'ee tokko bareeda dhugaa rabbii waan jechaan qabu sanarraan immoo ijoollummaadha reefumayyuu dargaggummaa keessa seena bara dafee fuudhe malee jechuudha dafee fuudhee ariitii maanitu fuudhe malee jechuun nama fuudhe gee miti Muktaariin kan fuudhee maaliif fuula isaarraa beekamaa hin beektu miti namna fakkeenyaaf qancaree fuudhee fi namni ijoollummaatti fuudhee hin beekama. Mucayyoo sanallee xinnummaatti butee akkuma isin argitan yeroo itti butamte caaltu amma geesse amma guddatte amma erguma deessee amma geesse jechuudha. Yeroo guddaa butamtee kunoo shaarbira buusanii dhossanii mucayyoon kaameeraatti achi as hin baatu dhossanii viidiyoon waraaban sana hin beektu miti dorti baadiyyaatti geessan sana dajjijiifaa wajjin maqaan gurbaa sana naan jedhamu darbatamaa wayitti gurbichi donna namni maqaa donnaa namaan dhahamudhani dajjijii naan jedhamu maqaan sana donna gurbaan sun waa malee maqaan sanaaf hin dhahamu beektani kanaaf jennaan innillee jaartii gateetu biyya keessa ta'an beektu miti dajjijii sirqooti guyyaa tokko dhufaafi guyyaa tokko dhukkeerraa kaasa guyyaa tokko dhukkeerraa kaasiin tureeyyu dhukkeerraa kaasaa dhufe ijoollee lama achitti gateetu ofiisaati Itoophiyaa keessa shallala karaan dhufuun dhabe Saayidoon fana akkamitti deddeebi'aa jiru Saayidoon faani saati 24 Yamaniidhaa fi wannoo keessa deebi'aa jiru ati akkamittiin karaatti deebitu dhabde yookaan immoo isheen waraqaa qabdi jaartiin kee waraqaa qabdi ijoolleen achi keessatti dhalattee guddatte waraqaan nabdu yooma Itoophiyaa keessa jibbite mucayyoo magaalaa guddatteetti dhalatteedha. Meefachuu kan isaatti iyyuu darbaa dubbinaa fuudha haasaasaa fi deedhanii beektanii dhiifama naa godha. Gurbaan suni ikkifaayyaan achitti magaalaa sanatti dhalattee guddatte ijoollee katamaati. Ijoollee baadiyyaa keessa miti ijoollee Finfinnee keessa jiraachuuf iyyuu itti ulfaatudha jechuudha ittiin bartu. Mee mucayyoon sun waraqaa dhabde moo waraqaan qabdu moo ijoollee isheetiif waraqaan baasne moo maaliif Itoophiyaa dhuftee sin dubbistu? Afaaniin haasa'uun kee maal godhe? Ati dhaquu hin dandeenye miti isheen dhufuu hin dandeessi koo dhuftee deebuu hin dandeessi. Kanaafiyyuu ishee fidiiti ijaan wal argaan sitti dhima akka haadha keetiitti akka si hangafaatti sin hangafaa gurbaana dhagaye. Akka gootu si dhaquuni si mijachuu dide har'as boris paaspoortiin baafadhaa itti odeessitu sin dhaggeeffadhaa. Akka gootu gooftaa goo ilma xiyya. Intaloonni kifaayyaan waraqaan nabduuti waraqaa piroososii paaspoortii midhaamina baasisii fidi Itoophiyaa juma tokko juma lama wajjin ta'aati abbaa manaa haadha manummaa keessan ilaalaati walii wajjin jiraadhaati deebitee aduftu. Hin dhufti hin galti. Kalaas mana kiraayii fuudhii fiti Adaama keessaa yookaan immoo Boolee keessaa jira magaalaa guddatte keessaa jira mucayyoon xiqqoo itti ulfaata waan ta'eef. Biyya magaalaa guddatte magaalaa biyya Faranjii keessatti waan guddatteef iyyuu xiqqootti ulfaata kanaaf iyyuu jennaani dhuftee deddeebitu ji'a tokko maal sumayyaan iyyuu gizee meeqan nanne isheen achitti hin dhalanne isheen waraqaachi keessaa dhuftee iyyuu baafatte iyyuu meeqa deebi'aarti fidi mucayyoo sana fidiitti deebisi obboleettiin ishees akkasuma abbaan manaa ijoollee lamatti gateetu biyya galee rabbiin jannataan ishee qananiisu obboleettii ishee duute sana abbaan manaa ijoollee lamatti gateetu biyya galee. Beektu miti ijoollee lamaan amma haadhatu guddisaa jira jechuun jirra akkattee namni illee iyyaafatee illee waa jedhu hin jiru jechuudha. Ijoollee lamatti gatee abbaan manaa biyyatti galee. Inni kunis itti gateetu biyyatti galee jechuuf fidi. Waraqaa baafattee dhufuu hin dandeessi. Bicaatti dhufuu hin dandeessu isheen dhufuu hin dandeessi. Dhuftee deddeebitu. Akkasuma yaan deddeebi'aa akka Saayidoon deddeebi'aa jiru jechuudha. Sitti bee jiraan. Dhugaa rabbii maa amma kana walirraa fagaattanii teessan maal jechuudha?